Irra jirtu hordoftoota toora kanaa guyyaa har'aa mata duree daataa arree yookaan guguu jechootaa keessa jiru akkamittiin diliit gochuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. So kompiitara keessanirraa haa ta'u moobaayilii keessanirraa diliitiin maal akka ta'e beektu daataa jiru balleessuudha. So moobaayilii irraa amma faayila tokko yeroo isin select gootanii diliitii xuxxanii dugda duubaan maaltu hojjetamaa jira isa jedhu ilaallaa jechuudha. So akkamittiin daataan kompiitara keessarraa diliitii ta'a akkasuma akkaawuntii feesbuukii jiimeelii bantanii yeroo isin akkaawuntii keessan diliitii gootanii akkamitti daataa beezii irraa badasa jedhu konseptii isaa ilaallaa jechuudha. So akka fakkeenyaatti kan fudhannu arreedha. Arree jechuun guboo jechootaa ta'ee kutaalee arfan darban hunda isaanii keessatti mata duree kana gadi fageenyaan ilaalleerra. Keessattuu single dimensional array maal akka ta'e qofaatti mata duree tokko hojjennee ilaalleerra. Multi dimensionaliin matrix manipulation fayyadamnee ilaallee jirra. Array akkamittiin sortii akka goonu ilaallee jirra. Akkamittiin daataa searchii akka goonu ilaallee jirra. Har'ammoo waa'ee diliitii ilaalla jechuudha. Kuni mata duree array ilaalchisiisa dhumaati jechuudha. Kan nuun qabannee jiru. So array jechuun akkuma kanaan dura isinitti himee guboo jechoota jechuudha. Variabilii hedduu gosa tokko ta'anii maqaa tokkoon bakka tokko yoo keenye arree jedhama jechuudha guboo jechoota. Isa booda maqaama tokkoon indeksii isaanii jijjiirree tokko isaanii access gochuu dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf asirratti amma arree keessatti informationii lama jira. Tokko bakka inni jiru isa indeksii isaa kan nu qabatu, inni tokko immoo gatii isaa kan nu baasu jechuudha. So elementii arree access gochuu yoo barbaanne indeksiidhaan access goona jechuudha. So index 0 jechuun ammasitti 35 indeksiin tokko 33 nu baasa jechuudha. Maqaa isaanii yoo dhufee ergoon fakkeenyaaf x of 0 yoo jenne kana nu baasa, x of 9 yoo jenne 31 nu baasa jechuudha. So kana mata duree isa darbe irraa irra deebitanii ilaaluu dandeessu warri mata duree darbeen ilaalle. So amma waa'ee diliitiitti darbuuf deemna. So diliitii gochuu fi wanni sun jiraachuu qabanii jalqaba. So algooriizimiin isaa salphaadha baay'ee kan diliitii jechuudha. So jalqaba wanta sana search goona wanna delete godhuuf hin. So koodiin keenya search godhuu qabaa jechuudha jalqaba. Search operation immoo torbee darbe kutaa 15ffaa keessatti ilaalleerra. Gosa lamatu jiru linear search fi binary search irraa garaagarummaa isaas achi keessatti dubbanneera wanna ta'eef sarraa du'adha. So wanta sana erga delete goone erga search goone isa booda delete gochuu dandeenya jechuudha. So delete gochuun memory keessaa balleessuudha. Sanni qabate dana fakkeenyaaf as keessa isa jiru yoo sadii balleessuu barbaadna ta'e yookaan daataa 10 kana balleessuu barbaadna ta'e kun maqaa namaa ta'uu danda'a whatever it is. Kana balleessina yoo ta'e maal goona? Kana remove goone warra kana akka kanatti immoo dhiisuu hin dandeenyu. Qaawwaa uumne jechuudha as gidduutti. Maaliif hiikamti arree daataa walitti fufiinsaan iddoo tokko qabate kan jedhudha waan ta'eef. So bakka qaawwaa kana duuchuun maal goona? Warra kana asii kaatee bitaarraa amma warra mirgaarra jiran hunda isaanii steeppii tokko gara fuulduraatti deemsisna jechuudha. Kun badeera waan ta'eef 14 kan asirra keenya, 19 kan asirra keenya, 27 as dhufaa, 44 as dhufaa, 26 as dhufaa, 31 as dhufaa, dhumarratti tokko tirfii hafaa jechuudha. So steeppii sadiidha jechuudha delete operation. Wanni delete ta'u kompiitara keenya irraa indirectly steeppii sadii keessa darba. Tokko search godhama wanni sun jiraachuuf hin jirreessa. Isa booda yeroo arginu wanta delete gochuuf inni sana yeroo arginu maal goona delete goona yookaan daataa gara mirgarra jiran hundasaa steeppii tokko gara bitaatti deemsisnee qaawwaan sun akka duuduu goona jechuudha. So delete jechuun memory hin badachuu miti. Daataa irra gara biraa yoo irra keenya hin badee jechuudha deleting kompiitara irraa. Wanni biraan hin jiru. Daataa asas jiru yoo asirra keenya inni asirraan badeedhamu. Kun kutamee wanna badu hin jiru jechuudha. Wanti kutamu hin jiru. Daataa biraan bakka buusu jechuudha iddoo kana. Hojiin hoddoodha. Memory managementidha isiniin jedheera. Lecture 1 irraa kaasee dubbachaan ture waa'ee kana. So kanaafuu kana waliin ilaalamee fakkeenyaaf kana ilaala 41 diliituu gochuu barbaanna. So irra deebi'aa ilaala 41 balleessuu barbaanna. So maal goona warra 41 gara mirgaatti jiran as bunnaa jechuudha. 65 as dhufaa, 21 kun as dhufaa, 30 as dhufaa, speesiin isheen dhuma asirratti nu hafti jechuudha. So baay'ee salphaadha. Search goonee arganna asirraa 43 kana keessaa erga arganneeti warra kana al tokko as butu jechuudha. So koodii irratti isinii galadhee yaada amma gara koodiitti yoo deebine. So jalqaba search goona, iterate goona arree keenya irra daataa jiru isa booda immoo steeppii tokko bulchisiisuudha. Wanni biraan hin jiru jechuudha. So mee gara koodiitti haa deemu.
So quincy haaraa banannume. So mee save haa jennu. Lecture 16 isa 16ffaa waan ta'eef. So koodii C++ keessatti yeroo hundaa wanti input outputii qabu streamiidhaan eegalla. Faayila kanaa koodii keenyatti naa dabalechaa jira. Isa booda balbala qabaachuu qaba koodiin hundumtu karaa seenu. Maaliif maashiniin eessarraa akka jalqabu hin beeku. Koodii toora 1000 qabaachuu dandeenya piroogiraamii keenya keessaa. So eessarraa akka jalqabu kan nuti itti himnu main function. So koodiin keenya wantas keessatti koolii hin ta'in yookaan hin barreeffamin piroogiraamiin kuni execute nun godhu jechuudha. So kanaafidha maqaan isaas main kan jedhameef. So returniin immoo functionii keessatti dubbanneera. Main functionii wanna return godhuun qabu. Yoo waamanis wanna namaa deebisuun qabu wanna ta'eef return 0. Nothing jechuudha. Return nothing. Yoo namni biraa isa waamee jechuudha. So mee array tokko declare godha simmedee. So array lakkoofsa armaan gadii agalchinu 1 4 5 7 8 9 ta'u. Kana qabna. Kun maqaa namaas daatabeezii ta'uu danda'a wanna fedhe ta'uu danda'a. Beekaa wanni nuti asirratti fayyadamnu kuni waa'ee daatabeezii kanaan dura isin barannee fi example fudhachaa jirra malee reality yookaan real world application irratti kun daatabeezii namaa ta'uu danda'a, faayila namaa ta'uu danda'a, wanna fedhe ta'uu danda'a. Garuu loojikiin isaa tokkuma booda yeroo hojjettanii jechuudha. So amma kun daataa gosa adda addaa 1 2 3 4 5 6 qabna asirraa. 6 qabnaan. So asirraa 6 qabna. So as keessaa kan barbaanne tokko delete gochuu barbaanna. Kana keessaa tokko balleessuu barbaanna waan nami galche jechuudha. So mee isa nami filatee agalchu wanna delete godhu sana. See out isa balleessuu barbaaddu seensiseen. End line. See in okay isa nami balleessuu barbaadu mee inni haa jennu asitti. Namarraa fudhannaa jechuudha kana. So maal goon amma jalqaba akkuma PowerPoint amma irratti isinitti mee darbee asirraati jechuudha. Steepii kana follow gochuu qabna. Jalqaba search gochuu qabna. So koodii nuti ittiin search goonu immoo barattaniitu kanaan dura. Faayila search gochuuf mee linear search yoo fayyadamne jalqaba amma dhumaatti deemnee ilaaluudha wanna biraan qabu. So for loop fayyadamnu for I is equal to 0 up to kun jaa yoo ta'e indexing kana maalidha? 5 maaliif kuni duwwaadha 1 2 3 4 5. So tokkooti amma 5tti deemnee ilaalla. Int ayin duwwaati jalqabnee amma 5tti deemnee tokko tokkoon iterate goona. Waa'ee for loop seeraan ilaallee irraa warri asirraa jalqabdanii isinii galuu didee gara for loop deemaa dawadhaa baay'ee hojjenneerra waa'ee kanaa irratti. So duwwaarra dhufa isa booda maal goona? Ifin okay variable in any declare in taane oddoon qabsiifneef akkas gochuu qabna. If maal goona gamma search gochuudhaaf inni nami galche kanaa wajjin wal qixaa'in yoo miti ta'e ammoo isa kanaa wajjin ilaala ammoo isa kanaa wajjin ilaala inni ammoo kanaa wajjin compare goona. So kana kan nu hojjetu loopii kanadha. So asitti wanni nuun saafnu kan barreessinu x of I is equal to inni yoo ta'e argame jechuudha. Oddoo isaa arganneera. Amma fakkeenyaaf inni jalqabaa 0dha. X of 0 meeqasi? Tokkoni nami immoo ka'e 3 galcheen. Tokkoof 3 wal qixaa'edha. Miti. Kanaafuu if else kun hin hojjetu irra deebi'ee maal godha asitti dhufee tokko godha. 4f 3 wal qixaa'edha. 5f 3 wal qixaa'edha. Yeroo argatu dhaabaa isa booda yeroo argannu nu maal goona? Delete hojjenna. Yoo arganne delete goona neeranii algoritmii keenya keessatti. So isa dalagnaa jechuudha. So kana gochuuf gaamma asitti if else keenya bannee argameera wanti kuni. Kanaafuu maaltu nu barbaachisa amma for loop fayyadamnee bitaarraa gara mirgaatti deemsisuu qabna. Amma si yaadachiisuuf deebiseen bana kana. 41 balleessuu barbaadna wanna ta'eef wanna bitaarra jiru hundasaa guurri as butuu qabna steepii tokko. So isas for loop biraa bannaaf jechuudha. Warra bitaarra jiran I irraa gara bitaatti jiran hunda isaanii steepii tokko deemsisna jechuudha. So int j jechuu dandeenya kana. Int j is equal to I na j is less than isa dhumaan dabalatu wanna ta'eef 4 goona jechuudha. Amma index isa dhumaa. So j++. Asitti gaa kan nuun hojjennu wanna akka inni butu godhuudha. So x of I is equal to x of I plus 1. Meaning kan asinitti himuuf hin deemu. So x of I namma ka'ee x of I jechuun fakkeenyaaf inni nuun barbaadaa jirru
mee tokkodha kan nun balleessuu barbaannu waa'een. So tokko balleessuu barbaanne kanaafuu tokko x of 0dha. X of 0 kana x of 1dhaan bakka buusii jechuudha. Maaliif i'n 0dha sitti wanna ta'ee fi 0 plus 1 jechuun maal jechuudha? 1dha. So x of 1dhaan bakka buusii jedhe. So x of 0 meeqa ta'e jechuudha? 4 addana dhufe jechuudha. Asirratti koppii goone. So hin bunne jechuudha. Steeppii tokko as bunne jechuudha. Akkasuma steeppii yeroo iterate godhu koodiin kuni x of 1 is equal to x of 2. 1 kan 4 5 fuunee immoo asirra keenya jechuudha. So akka kanaan delete godhaa jirra jechuudha. Isa asirratti ilaalle kan hojjenne kana finne 41 kana balleessuu isaa loojikii isaa jennee jechuudha. Laala 65 kana as finne 21 as finne 33 as finne. Kanaafidha kana loopii fayyadame. Loopiin kun isa nu hojjeta jechuudha. So isa bitaarra jiru mirgaarraa fuudhiirra kaa'edha laa. Akkas deema waan ta'eef assignment operatoriidha kana waa'ee C++ operatorii keessatti ilaalleera. So isa wara maal goona wanni kun nu dhugumeera waan ta'eef as keessaa bahuu qabna. So as keessaa bahuuf immoo maal goona break statement fayyadamna. Bakka argateera taanaan maal hojjeta sattaanu barbaaduu hin qabu. Kan inni irra deddeebiin hojjetu yoo dhabeedha waan ta'eef akka inni bahu goone jechuudha. Okay. Kana xumuran amma maaltu nu hafa loopii kana keessaa baanee maal gochuu qabna? Asitti baduu isaa mul'isuu fi display gooname isaa hafe. Okay, jalqaba isa originaalii kana baafname asitti. Originaalii isa ture. Okay. Siyaa ta'een itu delete hin ta'in jechuudha akka inni screen irratti mul'atuudhaaf. Database irra warra jalqaba ture. Inni in the line. Isa booda kana for loopiidhaan hin baasa wanna biraan qabdu kun kallattii maanii wanta array keessa jirtu baasuu fi for int I is equal to 0 I is less than 5 I plus plus akka jirutti baasuuf kun akkuma mul'atu qaree wanna biraan hojjetu. See out I no x of I dha. Hunda isaanii akkanuma x of 0, x of 1, x of 2 kanneen nu baasuuf jechuudha. So gidduu isaanii space nu godhu. Space. Okay. Numati. So asitti new line galchaa jira. So daataan kuni amma maal nu godha nu baasaa jira. Isa jalqaba jiru akka jiru nu baasaa dhumarratti sin barbaanna kana. Erga delete goone akka inni nu baasu just screenii marratti akka inni mul'atu jechuudha wanta nuun hojjennu. So asitti dhufne for loopii keessaa baanee asitti paste godha. Erga database irra wanta hafe dhumarratti isaa hafe jechuudha. Booda akkasitti after delete erga goone isaa hafe jechuudha. Isa baasa kun immoo. So asitti tokko badee waan ta'eef ala 4 deemuun nu barbaachisu asii 4dha. Tokko irraa badeera waan ta'eef. Okay. So mee haa ilaallu. Error qaba. Okay, error hin qabu. So run gochuuf hin deema amma gaa run yeroo godhu maaltu dhufuu qaba jalqaba. Kanaan dura ala meeqa dubbadheera. Programming keenya kallattii main functionii lixaa isa booda kana hojjetaa, taansii kana hojjetaa, isa booda loopii kana fixaa, taansii kana godhaa. So steppii maan jechuudha wanti inni execute godhu. So jalqabarra CIOT yookaan wanni screenii irratti bahu wanta CIOT booda barreeffame wanna ta'eef isa kana ba'a. Database irraa warra jalqaba tureedha. Isa booda tokko amma 9 kanatti nu baasa. Ittaansii immoo maal baasa? Isa balleessuu barbaaddu seensisedha. Isa booda dhaabbatee nu eega sitti. Maaliif siiniidha wanna ta'eef inputii eega keyboardii irraa warra tuqatu dhaabatee eega jechuudha. Blink godha. So mee haa ilaallu. Look. Akkuma amma jenne database irra warra jalqaba tureedha. Tokko amma 9tti lakkoofsa tokko dogoggoree. Wow. 6 ta'uu qaba. Wow. Sorry. Lakkaa'uun dogoggoree. Jaanee kun tokko 2 3 4 6. Asii tokko irraa index. Maaliif lakkoofsa tokko nu jalaa mura kanaa achi. So look. Asitti koodii irraa isin agarsiisuuf wal bira qabe. Kana yoo ilaalle amma zoom tokko amma 9 warra jiran nu baase. Isa booda asii sirbaa jira. Maaliif sirbaa jira? Si'inii jira dan. Nurraa waa eegaa jira.
Otuu siyaawati ta'e ofii masaan baasa dhaabbatee nuun eegu. Wanta siyaawatii bira jiru ofii isaan kallattii maxxansaan. Garuu asitti amma dhaabbatee nu eegaara maaliif kun koomaandiidha. Ajajaa jechuudha. Wanta namni tuqqe eegi fudhuuti yeroo inni interii tuqqu gara miimooriitti geessisan pireesii godheedha. So wanta nuun asirraa galchinu eessa dhatti amma inni irra dhattee koppii taatee teesse jechuudha. So meekaanii 4 balleessuu barbaanne haa jennu. Lakkoofsa 4tu baduu qaba gaama. 4 balleessina. Isa booda koodiin kun maal godhaa? As dhufa ga'a. Fudhatanii I is equal to 0, I is less than 6 jedhee as keelita. So x of 0, what is x of 0? Asirra kan jiru x of 0 1. 1 tokko 4 hojii wal qixaa'edha. So bani inni isa kanan hojjetu as dhufa ammoo I increment godha. Sattaanuu yaalamamoo 4 fi 4 wal qixaa eeyyee. Isa booda maal godhaa? 5 kana asitti fidaa, 7 asitti fidaa, 8 asitti fidaa, 9 asitti fidaa, hin dhume jechuudha dhumarratti. Mee haa ilaallu interiin godha gaa. Look. Tokko 5 what 5 7 8 logical error yoo qaba I think. 5 akkamitti ala lama baase. Let me check. Let's see. Mana dogoggore? J is equal to I. Kuno kana qaama isa dabalaan turreen kana. 5 ta'uu qaba ture kun. Warra kaanitti daddabaleen isa immoo irraanfadhe. Look. Amman didu. Indeksii. Rakkoon herreekoo kana indeksii maaneejimentii. So 4 galchee akkuma jalqabaa. So 4 balleessaa so 4 baduu qabdi. No. What's wrong? عشان على لا ما أعرف لي. Five. Okay. Accept. I'm fayyadame baaki. Sorry. J ta'uu qaba kun. J ta'uu qaba. Wanni dogoggorame isa kanadha. Run. 4. Yeah. Amma sirrate. Jeen. So tokko 5 7 8 9 jechuudha amma sirriitti nu baaseera. Maaliif 4 gashinee 4 diliitii gochuu barbaanne so 4 as turte 4 amma baddeetti 5 iddoo 4 qabatee 7 iddoo 5 qabatee akka kanatti deemsisne jechuudha. So ammas lakkoofsa biraa isaa balleessinu. So lakkoofsa 9 balleessinu sadhumarra jiru so amma 8 qofatti deema jechuudha. Tokko 4 5 7 8 jechuudha. Akka kanatti daataa balleessuu dandeenya. Garuu amma koodiin keenya rakkina kan inni godhatu yoomidha. Yoo lakkoofsa hin jirru gashinee amma 10 hin jiru. 10 yoo hin gashee maal ta'a? Sadhumaazim jedhee balleessa lakkoofsa sadhumarra jiru. Agartanii? Hin jiru jedhee hin dhiisu. So toora kanaa akka kanaan array searchii gochuu dandeenya, deleetii gochuu dandeenya, insertii gochuu dandeenya. So isaa hafee ofii keessaniin dubbisaa babal'ifadhaa. Mata duree itti aanu irratti waa'ee pointerii waliin ilaalla. Waa'ee pointerii jechuudha C++ pointerii waliin ilaalla jechuudha. Ammasittuu nagaan tura. Galatoomaa toora kanaa sheerii laayikii gochuu hin dagatinaa. Bye.